السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه، الرابطان ترجمنو على سوتشي فيلنو بركنا بوليسي كينيا أستاذ مهدي نبرة ترجمو مي حالا مجلس فيلنو كان لاجسين أمون باين هبنو كقولتنو في إرجع أكمل تكفلتمو في إرجع مانو دبرسيتي. ما شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله برا فيلنو بركونا ما فلت ربعكنا نوتي أكا بوردي فيلنو رومياتي وانتوتا غرغرا دا هججا تورين إني صدركاتو كفارات المغروما إنساتي وجي وانتوتا والقبطانو غروما إنسا أكا نانوتيس أكا غودنات أكا آناليتي أكا سمسيمو مغالا أفكتا مغالا إرتي وجي غروما إنسا بوردي فيلنو هندي سورة هججا تورين أمامو ربي نغرغاريدا gurmaa'insa boordii filannoo kana sadarkaa masgiidaa irrattis nama sadi hundeessinee amma gara galmee filattootaatti ceenee jirra. Inshallah guyyaa addaadhaa gaayaawu akkuma beekamu magaalaa Jimmaa masjiida Rahmaatti argamna. Egaa akkuma tamma argaa jirtu kana namoonnis karaa onlaayiniitiinis karaa immoo waraqaatiinis galmeen jalqabamuusaadhaa. Gaafa 25dha magaalaa Jimmaa irratti masjiida Rahmaa irratti guyyaan galmee filattootaadha jalqabuusaadha labsinee jira jechuudha. Galatoomaa asumaan jechaani egaa filannoon kun filannoo gaarii akka ta'u abdii qabnaa mi'a asumaan ustaazni keenya mee uummata kanaaf haala filannoo kanatti dhaamsa maal qabdu? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma sha Allah filannoon kun qabsoo cimaa keessa bahee dhufee as ga'e. Nuti bareechine namatti dhimmuudha akka inni galma ga'uu fi waan nurraa eegamu hin baanna jennee of abdannee qabna. Uummanni keenyas akka waan isarraa eegamu kana keessatti raawwatu waan nurraa eegamu sa'aatii salaataa sa'aatii jamaan argamu hundurattu waan hojjetamuudhaan qabu akka namni ba'ee galmaa'ee filannoo kana tinaqqa'ee hawwiidhaa fi mooraaliin akka inni eeggatu. إن شاء الله هنقونا ورب جل أكا مسيرة كينيا رحمتي قلميني أدقوا يا رأي قلميرا أما تمرات إن شاء الله تفوفها إنيانا إن شاء الله هنمو ملكم النادي كوبي كمنا أبدي كمنا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هندي كينيا بكجرو حالة تجرو هندي كيسد وانك أبنو جبي فتشون بركم كينيا هنداتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكانكم أحمد قاسم حاجي جرما جايين كوري مسجد رحمة bulchiisa keessan hojjedha. Filannoon bara kanaa akka filannoo addaa ta'e hundi keenya iyyuu haala addaaf ajaa'iba ta'een eegaa jirra. Filannoon kun akka jalqabne guyyaa kaleessaa leenjirra turre har'a immoo akka filannootti galle hundi keenya ni beekna. Mee haala filannoo kanarratti uummata keenyaaf maal dhaamtu? Wanti nan dhaamu filannoon kun filannoo addaati. Yeroo duraatiif musliimoonni Itoophiyaa mirgi isaanii kabajamee filannoo kana geggeeffachuudhaaf hamilee fi hawwii gaariidhaan eegaa jiran waan ta'eef hamilee isaanii kan jaarraa dheeraa eegaa turan kan hawwaa turan kana galmaan gahachuudhaaf hundi isaanii sirriitti galmaa'anii filannoo kanaaf hirmaannaa guddaa gochuu akka inni milkaa'uufis hirmaannaa guddaa gochuu akka qaban ergaa dabarsa jechuudha hawaasa muslimaa guutuu biyyattiitiif jechuudha.